السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قرمي السادة سجنتا كينيا هراتين هردوفتو كينيا كمبيوتر كينيا رتي سوفتيرا هاليتين إنستول قتشورن دينيو كافئورن دينيو لله نهردو فايسين جنة جلقبة سوفتيرا قبي فتشو قبنا إرجع سوفتيرا قبي فني بودي فئوني لندا مجورا أما سلبات سوفتيرا لما فيني إلى الله تليجراما فيرتريغو كاتا تفئورن دين ولله سوفتيرا كينيا تليجراما رتي دبل كليك يكانمو رايت كليك جنة open جنة سيت هابي سارته جورا سيت هابي في أمقابة وانتي سيت هابي سكان يرجع دبا فني رايت كليك رت جنة open جناني سنبودا yes جنة أوكي كنجر نوفيدا على كنان next كنجر رتي چقاسنا يرجع چقاسنا مس next كنجر نيدوفا اتيانسوران شورتكتي كرا غبابا يرجع گچو بربار نيوفلن create shortcut session check gona next netiu install gochuran hala kanan fe'udan deenya chura innis process kana deeme install kan jedhu erga fide finish isinin jira click okay jettuni itiyaan suran lamma farati vertigo application kana feene license open jettuni boma xiqqoo garaagarummaa qaba hala software atiin garaagarummaa xiqqoo qaba wanteef yeroo bantanii kaatan okay jettu ammas next jedha deemtu agreement I agree kan jedhu irratti click gootu ammas itti aansuudhaan next kan jedhu sinifida ammas next erga jettanii booddee isa kanas akkuma sila install jettu haala kanaan yeroo isin install irratti click gootan tartiiba kanaan isinif fe'uu yookaan install gochuu danda'a jechuudha itti aansuudhaan ammas install gochuu bichaa miti ammas software computer keessanirraa haquu yoo barbaadan haala ittiin haquu dandeessan waliin ilaala yeroo software keessan install gootan process installation jedhu irratti click erga gootanii booddee haga inni wantoota process keessa jiru kana xumurutti eeggachuudha qabdu computer keessan cufuun qabdan jechuudha kanaaf ammas utuu inni fi'aa jiru kan biraa irratti eegaluunis hin barbaachisu jechuudha stack kan gooneef jechuudha yeroo xumur finish isinin jedha click gootaniitu keessa ba'uu dandeessu haala kanaan fe'uu dandeessu jechuudha itti aansuudhaan immoo salphaatti computer keenya irraa application balleessuu barbaanne control panel irratti click goona itti aansuudhaan program kan jedhu irratti click erga goonee booddee programota computer keessa jiru haala kanaan nu baasa achi keessa software sila feene san telegram kan jedhu ni jira click erga goonee booddee uninstall kan jettu jirti sirratti click goona jechuudha achirratti click goonee booddee are you remove this application jira okay jettu salphaatti balleessaa jechuudha itti aansuudhaan lammaffaa irratti vertigo sanas balleessee ilaalla select goonee kaane uninstall kan jedhu erga goonee uninstall kan jedhu isiniif fida sarratti click yeroo gootan haala kanaan salphaatti uninstall godhee computer keenya irraa haquu danda'a jechuudha finish jettu kanaaf hordoftoota keenya karaa YouTube keenya like subscribe share gochuun nu hordofaa isiniin jenna waan nu hordoftaniif galatooma